Yoo amma soyyaa ilmaan ayyaaf kajatan marattu nageenya keenya ka waaqaa korombaadhaa kuulanaa madde sanaa qabu warra sanii bareef akka bultan warra sanii dhiyeellee akka bultan. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araan biraa jummata صلوا على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. يكرهتون واقع أخي جماعة إبراهيم بفتت الجماعة جليل بيسي يكرهت الله كماتي إبراهيم عليه السلام بفتت ملك ستي أردفتوتا وعيلوتا في ماتيسا أسيفة جتي نمل كيسي يتشو وقباب دوران جمعة درسة سنة أولا جمعة مبارك نو كجرت الاتقاء صلوات بوسون تقتنا نمني قلامة يروخنا أكبت اللي قلقلا سيروخنا صلوات بوسه قافا نمو بكت ليسو قبل نما جلت ليسو قبا قافا نمو دبتشو نندني نمسا دبتو قبا بخاتو قبا هرافو ديقاتك عمري تيسني را آخرات يسنيف أولفت آيسني جن دواني لنن دقتنا أركفون كنت خيسو لهاد آيسني جنة welcome to Shabbo Video. Waaqobate jiru balleessu waan dubbadhu miidhagsii bareetaa jallee nu eebbisi. Rabbiin gamna nu haa godhu. Gamna dhugaa fi harku beeku walii akeeku. Waan itti walii akeekatti illee walii galee alaa gale. Akkanumatti illee gawwaa miti gamna. Sharrii fi shara cubbuu as deemtu illee qaama kamirraa ofirraa harkee beekee walii akeekee taa'ee mari'atee mala dhawatee irraa uffalee nu haa taasisu nu waliin tura. Oduu biyyaatii sadii jalqabnaa oduu biyyaa gaasa qaalii irratti hundaa'uudhaan mootummaan federaalaa fi akkasumatti illee mootummaan naannoota tarkaanfii adda addaa fudhataa akka jiran oduun achirraa dhuftee nuuf ibsiti. Nama 450 qondaalota mootummaa atiif hojjetan malaamaltummaa gaasa baytanii hatanii gurguruutti shakkamanii ajajnuure shakkamanii to'annaa mootummaa jalatti oolanii jiranii mootummaan gaa akkuma jirutti qorannaa itti fufee jira. Akkamatti illee gatiin gaazallee harka 126 dabaluu isaa oduun achirraa nu dhufsite ni mirkaneessiti. So gaazii qaala'uun gaa jarri tarsiimoo beeytee korrapshinaa shift godhan istiraatiijiin korrapshinaa kaabinee fi kaadireen duratti lafa gurgurtii laftinnis dhumtee na fakkaata. Jimaa saamuu turanii jimaanis mala isanis quufan na fakkaata. Qamadiis haatuu turan gurgurachuu turan isanis jalaa wanni hundinuu irraa qaqallattii amma magaalaan oowwituun korrapshinaa magaalaan oowwituun mussunnaadhaa amma beeytee malaammaltummaadhaa gaasa ta'e argamee jira. Gaasa qaalee irratti jarikaana 60 kaboottee beeytee boottee buutee kanarraa meefatuu fi kaboottee irraa safaratuu fi jarikaana guuttatee dhooyfatuu fi soo waggaati maaddee irraa dhabdee jarikaanaan si gurguratu daldalli gaazaatu akka malee oowwee jechuudha. Gabaasan biyyarraa dhufte ni ibsiti. Oduu biraa gara beeytee Somaaliyaadhaa ugaadha illee isteetni South Westidhaa kan pirezidaantii isaanii mootummaan federaalaa Somaaliidhaa humnaan aangoo irraa buufte nama beeytee yeroodhaaf bakka isaasan nama biraa kaayyachuu isii mootummaan federaalaa Somaaliidhaa ibsitee jirti. Tanaas hagarwaan biraa kun oduu guddoo fi jabduun tani waa'ee beeytee lola amma deemaa jiru. Lola amma deemaa jiru kana guyyumarraa guyyatti beeytee haleellaanis jabaachaa deemaa jirti.
taargeenii militeeriidhaa torbaan lama dura dhumee isanii jenne. Amma immoo bikkoo beektee bu'uura misoomaa infrastructureetumaa fi waan beektee uummanni itti fayyadamu gara naas dhawaa jiranii gara beektee Iraanii ammoo beezii akkuma ajaa'ibatti dhawaa jirti raadaara hunda fixxee xayyaara lafarra fixxee because sabirratti buufuu biti odoo qubatu hundi tarsimoo lolaa akka malee beektee waan ammaan dura hin baratamee jechuudha. Lolota addunyaa lammaffara ilaa ammatti waan jiru qorannee jira akka Veetnaamis laallee akka Kooriyaa, Veetnaam, lola Afgaanistaan, lola Iraaq tokkoffaa fi lammaffaallee akka Afgaanistaanis tokkoffaa fi lammaffaa akka bara Raashiyaatii fi eegasillee gadaa Ameerikaadhaa. Lolli Iraan totally adda warasni lola addaati. Lola very high tech jechuudha. Lola beektee teknooloojiidhaati. Lola sammuudhaati. Lola ammas very expensive. Lola beektee maali sadii ibsa maybe akkana yoon jedhan hubattan ta'anii gaafa 91dha wanni lola sanirra baafte Ameerikaan toora akka gabaasaan jirti toora biliyoona 220 250. Hungaa lola beektee biyya meeqa fidanii baatii torba guutuu waraanne achi taa'ee Saddaam Hussein Kuwait irraa baasee lola dheeraa ture kan waraana 500 geessanii falmii jabduu san hundaanuu wanni bahee toora biliyoona 250dhaati. Amma khasaaraa wanni qofa fudhanne jechuudha. Maybe warri kaalkuleetara qabdan naa herrega. Ameerikaan misaayila fi Tom Cruise waliigala 850 baatii tokko qofa keessatti beektee irra dhukaafte jechuudha. 850 hoomisha amata 10 jechuudha. Hoomisha misaayilaa amata 10 hoomishte Iraaq irra roobsite baatii tokkicha hada qofatti. Boombii xayyaaraa odoo itti dida'in. Qabeetee markaba isirraa dhukaafte boombii 850 amatatti 60 fi ilaa 80 oomishte Ameerikaan. So hoomisha amata 10 irra booftee jechuudha. Yoogaa misaayiloonni kun avreejiidhaan miliyoona 3 irraa ilaa miliyoona 4 garii ilaa toora miliyoona 6 dhaqa. Gaamee avreejumaa qabannu avreejiidhaan yoo qabanne meeqa ta'a jechuudha. Misaala 850 misaala 850 miliyoona 4 dha'a. Miliyoona 4 ka miliyoona 850 bikka 4 jechuudha. Bikka 4 kudhan 17 34 fi 50 I think yoo dogoggoruu baadhe toora asirra barreeffame I think toora biliyoona 34 taatu 340 taatu maallaqa laafaa miti jechuudha. Maalleeni misaayilaa qoftinuu khasaaraan isaa daran hoggaa xayyaaratti hidhaate. Boombii xayyaarri gaaza isaa hoggaatti hidhaate boombii isaa hoggaatti geessite isa gubbaadhaan F-35 meeqaa kufee jechuudha. F-16 meeqaa kufe F-18 meeqaa kufe F-22 Raptor meeqaa kufe. Kun gaa boombumaa fi misaayila qofaa fi xayyaara kufee hisaabdan waciin isaa laaftuu miti jechuudha. As deebi'aa meeshaalee beektee beezilee isii haa fudhannu. Beezii 27 biyya 9 beektee naannawaa biyya Arabaa keessa jirtu meeqa dhufame?
يا ما حساب قولا مليون أفر إبس الديتي في شنتمين مليون إبس الديتي في شنتمين مليون أفر مثال إبس الديتي في شنتمين دا دوبا خسارة بيزيلي ترجع بيزين تلهندي منن الراديجا مي غرين بيزي ايربورتي دا ايربورتي في كيس أقف هكما برنس سلطان راداروتا خد تربة خد سدية مديدة مونتيني ها الرق علي سا بليونا بليونا توكو الرافريجي دي سا تورو مليونا مليونا إذا تكان ساقا مليون إبسا ديف شنتم سو خسارة رادارا خسارة مورا قباتوت خسارة بيزيلي ترون دي خيسو مچيسا جرتو طيارة بيتي اسري الدجارة بيتي رادارا قبو ختين بساستو أتشت نبدي طيارة ميك على فرد نبدي خغازة قوتي بوتي برارتو يچو طيارة بوتي لا تغازة فيتي ديبتو حبا ميكات دومي سنهون دا غاوغا ولي ديبفته جرانا لولا إيراق already لولا إيراق دچا خود علامة خود أسدي توتو غاقي فميچو خسارة لولا إيراق باتي تكخيستي دچا خوداني أولي مالني تبي تشوي هاي حساب تقولوا دلغالي تورا 5 تريليون تا 5 تريليون حساب اتفوفا ما نمو هرغا كيسا اتفوفا دولار مليون أفر لبس الديتي في شنتمين دا لبس الديتي في شنتمين دا دوبقا خسارة غرغدو دا چوي خوغا لولا الدنيا را لولا كمليك علي داته باتي تكابي كدا دندهني هنا مغافين غدون جوتو وني ترامبينو ان اتربالا وبودا سنجرو وني جوفتنا چوي واني دايتين با يشاورني بيتي غازني خيسنا تجرو حاجه قبدن ديماتي يوفيتن فلما دا والافتو بتي چوي هاي ga tokkotti waan kana keessatti mudaaf yaalii godha odoo isaan irraa wanni hin taane ta dura hizballaan misaa'ila beetee toonii tokko rasaasni isaa qaamaa miti rasaasni isaa qoftinu kintaala kudhanii akkasitti irra namaa gaana fakkaata kintaala kudhanii ulfinni rasaasaa adda gubbaa jiru jechuudha قام ساد إيرا خنا قفا مدا قام خيسة غازا جرا مشالي أداد جرا خطوري تقولاتي ترى دراتي في إسرائيل رتب أخافته قافين جرتوغا خلو سري كان 3.4 تريليون أديرو فياده 3.5 تريليون رجني سري داسان سوغا بومبي رساسني سي خطالا خداني اما توني توكو حزبالان بلسباسان توكو اسرائيل رت اخاسي وغايا نيغا غافين جرتو قوبما لولا خنا في ايران غو تو قوبي لافتو متي يچو هدي الدنيا قوان قبل غاف براتي سنغا سيسام فكيلاف ميسايل سيتي جر دتشي جلا ميسايل اجر مترا دبتر باشن تم را هاغا كوما تكو غارا جلا قوتي سنو غارا هوندا بكل غارا بيتي تيست وري جيولوجيستو تا دفاني غارا بيتي هوروكا هوغارو بينمرجغو بيتي ميسايل خيسه فيغو دندو هنا متخورفا هنا نو غارا دها غارا غموجيدا موني غبان جير دها غوغادا سيدا قرصا جاني سا دها كسي غا دها كسي تقرتني يچو دها كسي قرتني غارا سيدا غدون تقرتا يچو مسائل فيتي ميوان فيتي رد دربيتي
يونو خطو يسمالي قاميتر إبتر باف شنتم ميشا لخا أرتي ميشا وني سايدا قبدو متيدا جرخون أمتا صدومي في لولا إيراق بودا 91 رايلا أمتا صدومي شنف قوبيتانا وداتروني يجو خومشنا تجالا خوصانا تجالا ورشانا تجالا ونهندو تكون قاما مثال سيتي هجنون أما خالي بودين قد دمال قرسيسان دتشي جالا أماس ايربورت سيتي قبل قودا جالا ايربورت سيتي قبل خط أياري خيسة ديموشو أياري خيسة ديمي اتشرا كسيتي قودا أداداك أو منا أداداك أو فوقا وليد نفرس أكا مخينا والبرا دبران إنديكيترا تيك قودتي وقا وليد نفه خولي بيتار راغورا خاس مرقا غورا إنه وقتو تيك أولي ترافيق لايتي خيسة تقولون أولا نيفي يتشوي ولي قال لايو أكو مخينا هايواي قبا ديمتو تيجي جالتي تياري خاص ديمو فاتشي ديمو خون فرق أول دبرسا نمو بيتي أكوبا كاتاغوري إسانيتين قودا إساني خاداد خيسة السينا تيار هاقم تكو قدو على لاغا خلاون دو يجو جارا IRGC جارا جارا خو ورانا قفامتي دلدل خيساسني جران تكنولوجي خيساسني جران ونمان تكنولوجي لي خانا هنداو توتجو RGC دا خو دچي جلاس قوتي إساني يجوش RGC nga هم نادا إيران تسرنتي سيتو يجو أماس مال قسيسان مايا أما بيتي كوست لايني بيتي إيران قبت هرموس الياتو قودا قوشاني في دونين قوما قبدي حديدة رديمتيتي بوت سيتي قبل أماس خم بيتي دوني لين تون أماس أتشخيسات نخطو وان قبدو اير فورسيسي ميسايل ما جتني مارينسي بارهايلي ورانا لفا ورانا قليساتي في ورانا بحرا دچيلتي جال خيسك ابدي يچو حاجمتك لولو دنديسي جاني وغا غافتن odowlit dhabdee misaayil amma dhukaasa jirtu kanaawu dachaa afur shanii nu guddiftee baatii jaha waan kuufattee loluu hin dandeessidha. Kuufachuu qofaa oomishinis itti fufaa jira. Misaayil siitii san keessa saayintistoota ofii qabdi. Ammaas maali warra Chaayinaa qabdi, warra Raashiyaa qabdi, warra Noorz Kooriyaa qabdi. Jarrinuu wal jijjiiratanii jechuudha teknoolojii. Amma fakkiidhaaf teknoolojii dirooniidhaan addunyaarraa tokkoffaan isii. So teknoolojii diroonaa isiin oomishte Raashiyaaf kennite. Raashiyaan ammoo wanni teknoolojii Iraaniin caaltuun elektirooniksii. So gaa xayyaara wanni isiisan maali shaahidi isiisan ammayyeessitee Raashiyaan deebifteef. So wal jijjiiranii jechuudha teknoolojii. Misaayila Noorz Kooriyaadhaa babbareedaa kafooyyeessitee qabdi Iraanii. Ammoo misaayilli kun kaammaan dura Iraan qabaachaa turte akkuma makiinatti beektee gaazatti naqxa. Qaama dheeraa isaa kana keessatti imala haga deemu saniif gaaza barbaachisutti naquu qabda. Amma gaaza kana odoo dhukaafne itti godhuu qabda. Odoo dhukaafne itti godhuu qabda. Waggaa haan beektee aksidentiidhaafis waan rakkisaa ta'eef gaaza achi keessatti naqxee stooran keessuu jechuudha. Hogguma dhukaasuu deemtu itti naqxa. Chaayinaan teknoolojii maal fiddeef gaaza ititaa fiddeef akka kasalaa. Kasala gurraacha nagarre kasalli gurraachi diimata. So akkasitti teknoolojii gaazaa sanirraa gara teknoolojii beektee solid fuel jedhanii. Solid fueliin akkuma fakkii kasalatti haa fudhannu itti takashan. So teknoolojii san barsiiftee gaaza kana achitti keemikaalaan oomishti. Oomishte kasala beektee tolchitee kasala kanatti takashti. Kasalli immoo yoo mana kaayyatti hawaa ibiddatti qabata yoo qabsiifte malee gaazni immoo rakkisaadha. Shurufkaadhaafis wooma xiqqoo eeggataa jechuudha. Ammas isaatu irra fagoo deema. Kun amma qophii beekadhu. Ha gaazaa san guutuu fi
gaaza guuttatee cuqqaaltee ol dhaabdee dhukaasuuf gaasa afaadha jechuudha. Kuni bari tokkuma jechuudha hasoolii kuni dhukaasuma. So gaa teknooloojiilee akkanaa fofooyyeessaa dhufaa jiranii fi kana hundarra addaatiin isanii gabaasuu fadhe har'aa maali? Chaayinaan amata dabreerraa jalqabee egaa isaan dhufanii dhawan laala hariiroon Chaayinaatii fi Raashiyaadha. Addunyaarrattuu ji'oopolitiksii keessatti tuuta muuhamuu deemu hin gargaartu. Suutatti irraa wanni taataa jechuudha. Amma gaafa lola qeeroodhaatii fi lola beeytee wayyaana jidduu ture san Chaayinaa fi United Arab Emirates saahiba akka malee jaboo turan wanniidhaaf wayyaanidhaaf saahiba jaboo turanii qabsoota lafarra laalan. Lakkuma qeeroon jabaachaa deemtuuni Chaayinaan beeytee gargaarsa mootummaa Itoophiyaadhaatiif gootu xixiqqeessaa qaqallisaa dhufte because haamoo hudee mukaan hojii wal dhabuun fadhan. Haamoo hudee mukaan hojii wal dhabuun fadhanii suutatti withdraw godhaniiti waliin laalanii ati nama muuhamu taanaan afaanoo kabajaatiin beeytee duuda siggalan. Qaama muuhame san hojii ammoo lafa jala haasa'uu jalqaban. So United Arab Emirates lafa jala nu hojii haasa'aa turte. Skuula akkama beeytee jaarraa abbaa gadaa mana barnoota jira Taaddasaa Birruudhaa waan Oromoo jettu kana Finfinnee keessatti odoo wayyaanaan jirtu OPDOtti kannitee Abiyyi gaafa san saahiba ta'anii jechuudha. Jaaruu ture kun gaa siyaasa addunyaa keessatti hoggaa ati lola keessa seente warrummaan si wajji waa helaatu hoggaa hiishni keessi qaqallate sirraa beeytee maqaa deemanii jechuudha. Sirraa sultan maqaa deeman. Lolli duraa san hariiroon Iraanii fi Raashiyaa fi Chaayinaadha bareeda. Ammoo hoggaa jarri dhufee boombiidhaan dhahe baatii 8 dura ni laalanii dhiiromee Iraan tun liqimsiteetu ustimoo ni falmattiidha. Laalanii usanii ammas waan xixiqqoo godhanii fi waliin laaluu jira. Odoo Iraan akka amma falmattana falmachuu baattee teknooloojii isaanii ta'irraa ammayyaa tana kannaaf hin deemanii jechuudha. Ati ifamee yoo isanii gala takka takka hanna. Akkanumatti beeytee nama jaba gargaarte addunyaan. So lola ammaa kanarratti dhufanii ibsaniifillee xayyaarri hoggaa Teelaaviv irraa ha'u amma beeytee eerfoorsiin isaanii dirree xayyaara irraa hoggaa ha'u Chaayinaan infoormeeshina kan ta'eef turte. Oduma boo xayyaara isaa dhufaa jiru jaaniti warri beeytee kaabinee fi kaadireen mootummaa keessa jirtu sani jaarsaa fi hogganoota 40 ol nyaachifte. Chaayinaa fi Raashiyaa rifatan amma. Beeytee jaarsi duunaan wanti harka kannachuuf deemtiidha. So lolli wanni amma hammaachaa deemaa jiruu fi koonfidensii Chaayinaatii fi koonfidensii Raashiyaadhaa falmii jajjaboo Iraan godhu jirtu tana keessatti dabalataan waa godhaa jiraniifidha. Hayyee ayar jaarsi duunaan ni laalan. Mujtabaan ni dhufe dubbiin gaafa jaarsi du'ee fi wanni jidduutti hoggoloonni irra guddaan guyyaa jaarsi du'ee fi haga mujtabaa filamu jidduutti nama hedduu dhume. Wanni hoggansaa jechuudha. Hoggansa hedduu dhume. Eega gurbaan kun qabate hayyee wanni tasgabbaa'uun dhootu jaanii Chaayinaa fi Raashiyaa fi Noorz Kooriyaa fi qaamni biraa kan hin beeynetis even warrummaan Huutiidhaatii fi Huutiin ammoo baatii takka guutuu lola kanarratti hin hirmaanne. Because beeytee Iraan tun ni dandeessi moo hin dandeessu ofirraa ilaaluu jiran. Hizballaanis haga torbaan kanaa dhiiftee ofirraa ilaaluu jirti. Maaliif hoggaan egaa waan beeytee gala ka'e tokko wajji beeytee wajji qilleenseentu jechuudha. Eeganii ammoo hoggaa isin jabaachaa deemtu suuta teknooloojiilee adda addaa gadhiisuu jalqaban. Hayyee amma ta Chaayinaa qofaan isanii tuqa. Chaayinaan guyyaa 11 dura xayyaara kaargoo jechuun xayyaara fe'iinsaa habbaa 20 oliin misaayiloota beeytee teknooloojii adda addaa meeshaa adda addaa wanniidhaaf hin ta'e. Duratti
الدنيا تون أمريكا إيجا F-16 F-15 whatever سيخانة تبودا سيلين جفتي China ودي سين قوتي مالي لولا أمتا دبري سيرتي نما إرقاد دايتيني نما لين جفتيف ورما ميسايل خان أوبريتروتا يجو ورما ميسايل خان بيتيك أوبيسيت وخاسو لين جفتيف هوغا بفمان نيل افتوچ ورغور سوچ خيسيف اماس تكنولوجي ميسايل خانا نيفوي سيتيف اما ولي سين غوتيمالا ميسايل ايران هو مشت قبتي حكم مسجيلي في مارف غا مدرسه ديبساتو هدمنا سو ميسايل ايسيداتي ميخي خناس خيسنا ابو سادادما طيار بيتي ديدميول ميسايلو تشاينا دافي اميدو فيما misalnya China fi Yemeni dhufanii beektii Haji Qaasim wajjin kanaas ergi ilaaliidha. Meeshaan amma gaa Israa'el hirriba dhookaa jirtu meeshaa taraa jechuudha. Israa'el seenaa isii keessatti misaa'ila 350 kan dhoonteen amma jechuudha. Halgadda moo'ida jidduu misaa'ila 100 roobe. misaa'ila 100 roobe amma Chaayinaan wanni isaan godhaa jiran maali oomisha isaanii kana Iraanis misaa'ilii ni deema warri Iraanis ni qoratan amma laal dhukaasa misaa'ilaa hunda duuba droonii hunda duuba ta'anii ilaalanii jechuudha saayintistoonni ta'anii ilaalan misaa'illi kuni bakka feene isaan dhaqee ammas beektee saatalaayitii waliin ilaalan hoggaa والأرية مسائل إيراني في مسائل إسرائيليس سوف يسنا ايروداينامكس إسا قبلات كنا قولي وانتين شركات يكمي جلا من بلغو دنديسي چاينا نساسي قرانو غاقسو جرتي راشيان كوباسي لا غاقفتو جراني ور ساينتستوني إيران ساسي غاقفتو جراني بودا غاولي قودن اتمالا غرتي ميا كناغون اسوتي غا مثالي ريديزايني تي اماس هوجي خيسا سينا because مثال ما مجرو خنا قبلالي اساخنا بلي صوفي ابي صوفي بكني رتي قبلان كو غدا مفكنا الراسيسو because قبلان رسادا قبلان ادريدا قبلان شمبرو دا ودا اما قبلان شمبرو دا داينامكسيك آميسي وجدي ماجو في إيفن بالليلين أكتي تعرف من خنون دلوقا تكنولوجي بيتي ربي سبحانه وتعالى إيرو داينامكسي شبرو رتخاية أتشبرا براتا يتشوي سو يو قبلا رسالة فوتي قبلا شبرو رن خيسي خا شبرو براروني برارتي أمو خا قام نسي خوني قبلا هنا بعدتي لفافقو ديو مندندو harraageysaa fuutee adarirratti too harraageysi immoo akka risaa samii keessan fi odduun fagaatu sogaa shimbirroon tunu goblaalee adda addaa qabdi misaa'ilota kanaas gaa akkasitti teknooloojii isaa fooyyeessaa fiddeeman risaatti harraageessatti shimbirrootti hamaamii adariitti akkasitti goblaa isaa qindeessaa mataa isaatis amma laala mataan harraageysaati fi mataan shimbirroodhaati fi mataan adariitii fi mataan risaadhaa wal dhabaa jechuudha. Kana hundaa'u qaamamas ceekuun isaanii goblaan gama duubaa isaanii miilli isaanii kun hundi gaa teknooloojii adda addaati akkaataa itti bararanis adda adda jechuudha. Spiidiin isaaniis adda adda. Amma goblaan beektee risarratti hidhame sani harraageysaati adda jechuudha. Harraageysi beektee numa barara malee shaffis akka wanni dhaasan hin qabu risaadhaa san hin qabu. Gaa misaa'iloonni kunis akkasitti tolfamanii jechuudha. Egaa haisanii galtuufin gaa fakkii kana isanii godhe mee ifaa takka takka naannaa hayyee teknooloojiin chaayinaadhaa ka amma dhufe kuni xayyaara diidamiin gaa lolli Iraan keessa jiru kuni chaayinaadhaaf advaanteeji guddaate. Maaliif hoggaa jennee fuuldura yoo hatti dhufan taate already meeshaa Iraanii fi meeshaan Iraanuu already raadaara isaaniitii fi maali saniin jaagaa agoobara taadiidhaa kan misaa'ilaaf xayyaaraaf diroonii ofirraa tiksan sani sijiilii fi kaanuu beektee hohorutanii ka horutee fi ka ure jidduu already they challenged amma
misaayilonni Israa'elitti harka dhibbarraa 80 penetrate godhuu danda'ee jiraadha misaayilonni Iraan. Walii galaayyoo Chaayinaanis gaamma isii kanatti ilaalte jechuudha. Inumaatu kafachiisuun ooltu waggaan akka ilaalu Iraanii jechuudha. Kanaan akkasii ilaalu barbaada'ee hayafiti. So because amma Chaayinaa akka malee itti hajamti. Hiree akkanaa harkattu. Lola beeytee sadarkaa akkanatti oowwe kana keessatti teknoolojii isii teessu godhu isii barbaachisa. Ammaan dura lola Indiyaa fi Paakistaan jidduutti xayyaara isii sangaa teest gootee xayyaarri isii Hindii beeytee dhukkoo irraa kaasee xayyaara isii sangaa achirraa waa fudhattee mas fudhattee fooyyeessiti. Goblaa fi maarree fi jinnii fi kumbii fi wanni isii itti gooti jechuudha. Lolli Chaayinaatis lolli Iraanis teknoolojii misaayilaa, teknoolojiidha air defensiidha. Kana keessatti egaa Chaayinaas faayidaa guddoo irraa akkatti Iraan meeshaan fudhattu. Meeshaan fidda. Meeshaa beeytee wanni keessatti amma xayyaarri 45 kan wanni dhufe Iraan dhufe paktee dhufe jechuudha. Haadanii hiikame kanaatu buloonaa fi maarreedhaan goblaadhaan kana hundaa fidanii ifi ijoolleen achi walii hiiti. Sogaa teknoolojii transferiinis as keessa ni jira jechuudha. Oduma xayyaara beeytee wanni kana walii hidhanii baratan nama asirraa. Maybe fuuldura gaa teknoolojii misaayilaa akkuma baratan kanatti teknoolojii diroonii akka baratanitti teknoolojii beeytee xayyaara lolaatis heegaree keessa maybe amata 5 irraa ilaa 10tti Iraan xayyaarota akka malee jajjabaadhaa addunyaarra beekaman oomishuun isii ni mala. I think saan harkaa dhuma jettee ayya. Ifa moo ifaa miti. So meeshaan Chaayinaadhaa ta misaayilaa ta ammarraa jalqabdanii gaa wanni guyyaa 8 kana keessatti wanni kanatti jeequ jiru Israa'elii fi Ameerikaa meeshaa beeytee Chaayinaarraa dhufte. Numa harkanii beekan waan godhuu danda'aniitu hin jirre. Waan isaan godhanii waan godhuu danda'aniitu hin jirre. Hayyee qabxii itti waggaa 3 dabarsee duba gaa Ameerikaan maal godhuu jirtiidha. Ameerikaan teknoolojii haareetti as deemaa jirtu amma gaa ibsattanuu qabdi. Wanni isiin ibsattanuu qabduuf maali? Already expose taatee jirti. Wanni expose taate xayyaarri isiin hufaa qaanii taraa duraatiif jechuudha. Lola addunyaa lammaffaa booda taraa duraatiif gaa beeytee air supremacy isii san dhabde. Keessaa'uu F-35 bar Suudiifuun kanneen jechuudha. Suudiin maallaqa kafaltee kadhattee ammallee naa kannaa jechuudha jirti. Biitii Arabaa tokkollee haa qabdu I don't know. Akka hagaan quba qabutti wanni Suudiin hin qabne qaamni biraan harkatan jee hin yaadu. F-35 isii ittiin dhaadattu kuffisanii jechuudha. Majidi kuffisanii teknoolojii Chaayinaa doon taane teknoolojii dubartiin Iraan tolchiteeni xayyaarri addunyaarratti hegemoonitti tiisan daaddaan qabne san daaddeedhaan lafarra oofanii jechuudha. Kaan gaa doonii dirree xayyaara. Amma doonii dirree xayyaaraaf gubbaa qabdu xayyaara baadhattee deemtu saniin dhaadatte Ameerikaan. Lola addunyaa lammaffaa booda takkaatu namni beeytee aircraft carrierii Ameerikaadhaa ifirraa arhee hin jiru jechuudha. Inumaatu gariin dhoomeetu Joorjiin dhoomeetu wallaanamu jira warra jeessi jira. Gariin ammoo sagaraatu guutee udaan irraa yaasu jeessi warra joonu jira. Alaa kun lahal lafa maarakaa sanirraa lafa lolaa sanirraa dheessee jira. Ammoo markabni Abrahaam Lincoln edaas fagaate daranuu. Oduma deemu adoonoo eessa boodaana irraa fagaachuu jira. Hoggaa inni arraas dhufe katana fagaadhe amma asin dhaqqaban hoggaa jee misaala dhaqqabutti ergan. Misaala dhaqqabutti ergan. Sogaa markaba maal godhuu geessitaa jechuudha gaamma. Ameerikaan bilaashuma biliyoona meeqa maallaqa baaftee markaba isiin fayyadne fuutee achi dheeyte. Markaba isii fayyaduu hin dandeenye keessaa ugaa lola beeytee qilleessaati. Duratti maal godhan aircraft carrieriin kun waraana 5 keessaa yaa'a gubbarraa ammoo xayyaara akka Iraan akkasitti beeytee gara dhahuu turan Araboota kana hundaa'u gara bucbuc godhuu turanii jechuudha. Amma markabni sanis kunis sagaraan guutteetuma galuutaa jechuudha.
ما جت برجع وراني ياتيت ودانا وراني مركبة سقوب باجرو اتفيدا من دندني لا الجامعة لولي إيران كون فشلي هدول قرسيسا جرا تشاينا في راشيا تشاينا أكمله هميله قدوك أبدي تشويش because أما بودا متى قدين كبتوف أما سوي كدو تكفوما الدنيا رك أبتشو داف نمنومان بيته أكا كيرون وبيديو راكيلو قلتي سرتي نمني بيته تشاينا هجموني الدنيا رتولباس وديمو إيراني يتشويش إيش جبه فتشو دنداني جران واحد أمو ركون إيران مالو غاني وراني ساني بيته كل كا ولي قلايو أمو سياسة نسابني كابينة في كادري تو أمو مرنون كاباني يتشوي بريزيدنت إيران الرجال كابه مرنون كابان هاي أدولة أما هاي مال قد وديما ترامبين كايو نسامة لقانة ترامبي نما بيزنساتي نما بيته ها أفاري وافد ها سومالي إني دلالا لونيتي يتشوية دلالي فقطة دلالا منا مو خدتشي لا جناني دلالا مخينا جناني دلالا بيته كما واخا كجيبه فكيسي خبيتو خناس حملتشيسي خغرغرو خناس حملتشيسي بردو بنت إندي جي مرتابر خوابيتو سنيسي ميتي خغرغرو سني ميتي إساتو جرى لمانو سموهاتي مرتيسي وان فايدة إسا خيسا فرطا ترامب يتشون دلالا سياساتي لما بزنساتي وان إسا باسوف وان إسا مبافرني بيخا so lollo kun nambasun isa galti because mali rar kadada magafini ifgafate woni rar kaddo nyotto do haduba khaygan bi araba datta saniti hankana cikka sare malaka hiyra malaka annabi jursan ray muradda irrain galada because november teso da fenno da dema وفلانو خنياغا بلا راسونا فلانو اسديما تشويا وني خجت لولو يو باتو ملا مديمه بارلمان لمانو دا يد ابا تشويا خسنتاتي في كونغرساتيس لوز غودا خرافو طاطا هنو دومالين تغودا غا سير امريكا دا يو منلا تشتو خمو هموتاتي كونغرساتي خسنترا بدي إسابة ما لولا خنا خيسة جيسة هنداه جا وري مسيسوني بارلمان خفلة من كل اترجاسي سني أنغور رابوسني إفيون هيرودن داني تشوي بارلمان أمريكا دا هم نكسي كبا خرافوها أنما ما عارفين كانوا دانو في درارات مال خرور فتى ونين خرور فتى ماله أكيسين بيته موه تندي شفنة لاليسيتي كنتوته بوشيسي برادي مانا إيران موه رابيني إيران بوه دون تاره إيران بيته كنتوت وفي بوشيسو أما بريجة إيدا بريجة ما راد أوتاي توي أشبارين تالتي القاعدة تاني وني بريجة أوتوف مال موتوم ما الدنيا رتي هم نقبض بكميكا دو دندسو because وديني ليفيت إبر Polis tabia deh, makalaka deh, mare deh, jadi dah cijala jera ha, magala di gefit ebar, tahu. So bridge tahu, bete mabrathai tahu, bika ifada deh, bika bishani deh, Iran tanah bete zaman jahiliyatin DBC mirade mana. So nimma amma fitorbal lama kaisati, durun toko darbate agar deh bridge deh, wan babberedu si tibon tu university le si dapat awujur. وان بيتلولو جولتي دانكم خنا قد ديمو ديما غا اني ترسيمون اتلولو خنا كيسا بهو ديمو ايران قنطوطيتي بيتي كيسين هندادن غباتي بيتي هندادن نين غدا كا بيتي امريكا انجفدي سدرا بيتي وامك غرا واجارچو تكديبتون غدا غافين غدون جوستو غا تربال لمان كنا كيساتو ارجيسين akka Amerikaan badii gurguddoo tana isaanirraan geessifne akkami godhuu danda'anidha. Wanni isaan godhuu danda'aniin meeshaa sadii qofa harka isaanii jira. Meeshaan takka Hormuusi. Keellaa Hormuus kana beetee hudhu. Lammaffaa
dinagdee addunyaadhaa hormusiidhuudhaan dinagdee addunyaadhaa khasaaraa gurguddoo geessu. Amma gatiin gaazaatu yaa'ii Ameerikaa yaa'ii Iiraan waan Iiraan jette duratti waan Ameerikaa jettetti jedhamanii amma waan Iiraan jette. Gaaza duraan amma hoggaa Tiraampiin Iiraan wajjin haasa'uu jirjee gaazni gabbu'e. Iiraan ammoo wanni isiin jette maadhaan gaazaa beektee hojii haasawaan jiru yaa'iin waan jirtuuf gaaza kiyyallee barmiila hagana malee hagana gurguru jetti. Sogaa irrina gaazaa jira jedhanii gatiin oggu takkatti parsantii 10 akka bu'u akkana utaalee jechuudha. Kun hundi gaa wanni agarsiisaa jiru meeshaa haga harka Iiraanitti hafte. Hormuz takka global economy lama sadaffaan Arabootaan cafaqu. Because Arabni oggaa gurra lamaan qabatee dantaa isaaniitiif gaa isaan magantaa dhaqu Ameerikatti iyyuu qaban. Nutti dhayin Iiraan nurraa dhiis jechuu qaban. Weete torbaan lamoodanii deemtaa nutti tuttuqini taan ammoo Israa'el jechuudha. Yoo Israa'el hirriba dhookan Araba hirriba dhookan Hormuz yoo cufan gaa dinagdee addunyaadhaa tabeetee jireenyi bakka hundattuu qaala'u jiru kuni meeshaan afran tun ta harka Iiraan jirtu jechuudha. Lola kana ifirraa wanni godhuudhaaf lola kana ifirraa tasgabbeessuudhaaf. Kunis gaa strategy exit strategy Ameerikaadhaati. Isii lubbuu qabdu keessaa deemuun fedhu silaa ajjeesuu hin danda'u wanni inni godhuu fedhu maali beektee dhadha'ee xixiqqisho fofotteessee dheessuu deema jechuudha. Tabbira gaa taani oduun biraa maaltu gaa akkamitti isaan waan tan ofirraa arguu dadhabanidha. CIA qabanii waan akka CIAdhaatu toora 17 ol qaban. FBI, CIA, NSA, maarree jinni namnummaan akka isaanitti waa bassaasu jiru jechuudha. Haasoo kiyya kana caqasuu danda'an teknooloojiidhaan. Telefoonaatiin bilbiltoota hundaa WhatsAppii fi Telegiraamii fi gawwoomsina kana hundaa dhageeffachuu danda'an. Keebilli addunyaa intarneetiidhaa isaan keessa ba'a. Financial transaction isaan keessa deema. Banking systemiin keessaaniiti. Rabbii gad addunyaa tana isaanumaatu beektee humna guddaa irra qabaadha. Waan ati nyaatteef dhude beektee quba qabaachuu danda'an. Moobaayila keetiis ilaaluu danda'an achi ta'anii. Haasoo kee caqasuu danda'an odoo silkiin ta'e cufaadha banaa miti jechuudha. So gaa uummanni sadarkaa kanatti teknooloojii qabu. Mujtabaan eessa jira akkamii wallaaleen gaafiif dandeesse. Tasanii olii ammoo Iiraan goda akkanaa qopheeffattee meeshaa akkanaa qabdi. Silaa bara khasaaraa amma isaan irra ga'e kana dursanii ofirraa herreganii beekanii ittiin seenanii jechuudha. Arrabooda bara akka ammaa kana laaftutti ittiin deddeebi'anii jechuudha. Lolli Iiraan waan niikuleeran ta'in hin hafne. Niikuleeruma darbuu malee wanni biraa ta Iiraan hojii godhuu danda'an takka illee hin jirtu amma booda. Ammogaa maalii fi duuba dagatamanii lola kana seenanii hoggaanne irra guddaa fitnaa tana hundaa'u Netanyahuutu irraa ba'a. Netanyahu manaama qaba. Manaamni isaa amata 40f Iiraan yoon cabse Araba guututtuu fudhadhee gaaza isaanii kana tuubboo fuudheetiin Haayifaa fidee Haifa irraa gurguradhaadha. Haifa hajaan malee Gazzaa keessaan baasanii gurguruu deeman. Haifaan irraa ol jirti. Tabeetee Mediterraaniyaan Suwiis kanaalii gad dhiyaattu ammoo Gazzaadha jechuudha. So Araba haraniin fudhadhaadha yoon Iiraan keessaa dhahe. Haga Iiraan jirtu ammoo Arabni na jalatti hin buluudha. Because hegemonii Middle Eastidhaa ani harkaa qabuudha. Ammoo gaa hayyee kuni manaamasiiti. Ammoo Ameerikaa guddoon tunuu odoo beetee akka huddattu si caqasuuf si basaasuu dandeesse. Waan Iiraan qabdu kamiin wallaalte. Barama teknooloojii isaaniitiin Raashiyaan maal qabdii tokko tokko beekan. Waan biraatii miti oduun garii ilmaatu beetee Puutiin amma hoggaa biyya Faranjiidhaa Ameerikaa fi bikka adda addaa dhaqu feestaala keessa kaayyatee deemaa jirtuun jookii miti jechuudha. Hoggaa sagaraa dhaqu feestaala keessatti haajaa isaa fixatee guduunfee zabanyaan fuudhee fi xayyaaraan fidanii jechuudha Saamsoonaatiin. Because sagarwasa keessattuu udaan kee keessatti dhukkuma kee beekuu ni danda'an jechuudha.
مالتي نياتي مالتي الأوجي لكم أكم تسجرا أمرين تيميكا بيتي سيهافي بيهو دندان سوغا حاجستكا ورا إجتي ساني تيفتو خناو misaayila isiin qabduu fi boombii niwukileeraa mee qabdii fi teknooloojii guututti irraa qaban taraashiyaadha. Chaayinaas akka gaarii basaasanii harkaa qaban. Akkamitti Iraan sadarkaa tana gahuu isii wallaaleen ammoo waan fuulduratti beetee qorannaan irra gaggeeffamuu qabu jechuudha. Ammaan duras beetee Iraan geet jaanii jirti investigeeshinii Ronald Reagan irratti gaggeeffame. Tiraampinis umrii isaa akkami dubbii si jala galteedha. Ammoo gaa miskaalkuleeshinii kun eessarraa ka'ee hogganne eessarraa ka'ee hoggaa jennu ideoloojii isaanii keessa rakkinaa jira. Ideoloojii beektee warra Israa'el keessatti warri Israa'el maal amanaa yoo beektee masjida seennee Umar ibn Khattaab ajjeefne namni hulii salaatuudha. Amma ammoo beektee hulii خشوع في خدوة سنين سلاتني يود فني سلاتني لا سوغا هوغنا دو بربادي سان هوغنا يودوني غابيته نمني ديسان عمر ايغا جيفنه صحابان اس مسجد دفوني سداتي هاغي دفتله قلبي تكاني سلاتو بيتامر قال الله برچا سلاتي امو غا وني سان هم بينه قلبي المنا ماتوري شر سان غدوتو بيخني يچوي الى سن ديبا شرين شر بيتي شيطانتي أنا شر الدنيا تنقبرتي شراف جبودان خنان نمي سانغو هنجرو وچوي نمي سانغو هنجرو يوم سورة البقرة لاتن رب سبحانه وتعالى تكشو منافق الراسيتي شيطان الراسي سنبودا إسان الراسو وچوي يا بني إسرائيل جي الراسو ولي قال لا أمو ونسان بينه دوان بيتي شر إساني أماس توحيد ربي كيف جرى يجوي هوغا أتي بيتي تكتشما ربي سنت أمنت هولي تكتشما ربي سن ما سيغوتي إسيتنا بيتي صدركا تفكيت قدي بفتي يجوي ورا بيتي الدنيا تنابو تخن افتولتي أربف جيسيتي كبري إسيسن بيتي أكسوت كونكولاتي تفكيك قدي بيتي إيفي قدي تكالالتو سيقوتي يتشوكي إيران أما واني إسي سرفايف قوتي سمالي أمنتاساني يتشوكي أمنتان إدول إسي قرقاتي I don't know إيرو رو بطر بيتا كتاكرانا دوان إساني يتشوكي دوان شري إساني إساني توحيد ربي توقع أمنتاتنك أباتي سيقلتي بيتي قريتشا تشوف ميسايل أو سجيل يقول في خنون داولو ربي تأمنوا سنيتو قريتشا فيه تشوف أمونا ما ربي تلا من تتبدي هايو كستاتي بيتي أربعة إسلاما متينا جتشو كيسني مانا بي أربعة موتوم ما تنا بيتي موتوم ما سني وقافرني قرآن خيست ربي ما جاني بيتني ومن الناس ورا إلما مرة يقولوا آمنا وما هم بالمؤمنين تقول شيكوتين إسانية شوي ورا مسلمة خيسا جن أمة بيتين وتأمنا جود جراجي أموخ بيتي أمنتان قبل خلقا بيتي محمد بن سلمان نمني يتنياهو في ترامب يقول صداتو الدنيا تلقبتي هنجرتو ويجو صداسا قامالتو تؤومي وني تؤومي نين أمانيني يجو نين أمانيني جرخون بيتي مبالغيسا نلالني جرخون تكنولوجيك أباني جرخون جلال أخوتون دندهو جرخون أبا فديون تير قدي مالك هنف أدويتي يرارا دواني أكبيتي مالي سنيم إيجا ومن الناس يتم مالي أكملتي سنيخا نمني تقويو إتي واق إساق أباتي وان تأمنتو قباتي وان تأمنتو سنوغا قباتي واني أتأمنتو سمان سيغوتي واني براهن دينو فلسوفي أورومو خساسي ديبفتي فلسوفي أورومو دا مالي الدنيا تلا وما في أمومة الدبافتي يتشوي ومان
always superior. Uumamni immoo waan inni tolche beekan. Kanaafuu waan inni tolche sani qaama isii tolche ol ta'uu hin danda'u. Rabbiin misaa'ila kanarraa olii, Rabbiin Ameerikarraa olii, waaqni beektee Israa'elirraa olitti yoo amantee san onne keessaa qabaatte beektee sharriin ilma namaatii fi wanni tun hundinuu waa takka illee si godhuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkiin gaariin abbootii gadaa Karrayyuudhaati jechuudha. Abbootiin gadaa Karrayyuudhaa hoggaa poolisiin Oromiyaadhaatti barsitee isa ajjeefee yaadeen isa ajjeefnaa jaanii moobaayila keessa fida yaanii maallaqa irraa fudhatanii duba ijoolleen dargaggeessaa abbaa gadaa bira jirtu aboo ati dheeysi nuti aarsaa haa taanu ati baafadhu jaaniin. Lakki ani abbaa gadaa dheeysee galetti yaadatamuun barbaadu waan waaqni naanjii san ni muradhaadha asumatti hin fudhadhaadha isan wajjin. Maasi gooti gaa wahitti amanuun teessan rabbitti amanuun keessan waaqatti amanuun keessani gootummaa bakka birarraa liqeeffatteen argine onnee ta'e keessaa si maddisiiftiidha. Atiin ifuma naf fakkaatti takka takka. So gaa maaltu tana hundatti fide yoo mataa irraa dhawne yoo abbaa gadaa ajjeefne yoo imaama ajjeefne sheeka luba qeesii nama biyya bulchu kana yoo keessaa dhawne wanni biraa hundinuu harka kannatti hungaa filosoofii zaayinistiyoota tokkoffaan kanaa jechuudha. Jabaa keessaa dhawi amma mataa irraa muri wanni biraa harka kannattiidha. Gaa hayyee kana godhanii eeguudhaan isaan kanas tuffachuu qabdu jechuudha. Amma Ameerikaa fi Israa'elis dandeettii isaanii tuffatin. Bar hogganoota Iraan fixanii bar seenaa ilma namaa keessatti namni hoggansa beektee yeroo gabaabduu keessatti halkan tokkotti liidaraa fi kaabinee bakka takka fixanii jechuudha. Halkan tokkotti Ayatollah fi nama 40 meeqa fixan. Deebi'anii amma sama 48 fixan. Deebi'anii RGC liidaroota isaanii ammaan duras Khattiyaanus nyaatan. Hamas ni nyaatan. Hizballaadhaa isaa fi Khattiyaanuu fi Ittaanuu illee nyaatan. Bargaa sila senaariyoon kun waan Iraan godhantan odoo Raashiyaa godhan qaata harkaanitti. Raashiyaan odoo wanni keessaa dhawani harkani kannitti. Trump wanni Putin keessaa dhawani. Even China sadarkaa Iraan godhantanatti hoggansa Iraan godhanatti odoo godhanii Chinaanuu harkani kannitti jechuudha. Bargaa gaafiin guddoon jirtu uummanni kun hoggansa isaanii kanatti dhabanii maaltu hogganu jiraanii hogganne gaa beetee waan onni isaanii san keessa jirtuutu beetee sabboonummaa fi waaqa qabachuun san gaa gootummaa gongaa hin qabne taani F-35 fi misaayilaa fi aircraft carrieriidhaan cabsuu hin dandeenyedha. So gaa miscalculation guddaan isaanii maalii hogganne jara kana eega nama kana keessaa fixne Iraan ni jilbiibbateedha. Wanni Tiraampiin dhufee beessan. Ayatollah amma gaa haasoo Tiraampiidhaatii fi haasoo Netanyaahuu fudhatte Netanyahuun footoo Ayatollah agarsiiseeti. Kuloolaa bikka inni bahuun bikka inni seenuun qubaan qabaa nama jalatti godheetiin jira. Son qofaa miti liistii jeneraalota haganaa, ministeerota haganaa, miseensota paarlamaadhaa, saayintistoota wannummaan biitii tun jirtuun hundaa'u bikka takka walitti qabeetiin sii fixee si garsiisaadha. Nooji lola kana ni seen taa'edha. Ati gua lola kana seeni Gaza fudhuudhaadha. So gaa Trump wanni inni amane maali? Dubbii Netanyaahuu san Netanyahuun yoo beetee oggoloota kana fixe Iraan harka kannatti inumaatu Khamisa dhawanii Jummata taaziyaadhaa saftii ni awwaalan ala danaa bilbilaniiti beetee harka kannatanii sabboota gaa filannoo godhatanii Ameerikaan achitti galtiidha. Ameerikaan achi galtee qabattiidha wannuma maal jettaniin Iraanuu jechuudha. Walii gallaayu gaa Trump kana amane. Amma gaafin jirtu Netanyahuun dandeettii san ni qaba agarsiisuu qaban. Dhufee dhahee agarsiisee jechuudha. Akkuma jeesanitti hoggolootaas dhahee Ayatollaas dhahee dua Ayatollaati uummata kanaa hunda footoo viidiyoo fi footoo kaafatee Tiraampiif erge.
akkasi tiraaf mirqaanee meeshaa qabu hundaa gad ergee jechuudha. Ni muunaadha bar bolola taama lola kana keessa Ameerikaa galchite bolola. Qabeenya kana basulii harkanidha. Israa'el ammoo maaliif kana godhu jirti sammuu isaanii keessatti mormorirraa hamma beeytee Efraxiisitti maal jettanii laga beeytee Furaatitti xiyyaadha. From sea to the river. Impaara ifii guddoo san jaarachuu barbaatti. Impaara kana godhuudhaaf Arabni hojii bibbachuu qaba. Because isin bar nama biraa jiru lolan qabdu. Namisi walolu jirtu Araba. Wanni Araba hojii walolu jirtuuf maali? Uumaadhaanis kaleessa walumaan tura dachiisan gubbaa. Kanaas dhugaan jirtu tanaa jechuudha waluun turan. Ammoo isaan keessaa yaa'an. Jarri kun beektee gaasa qabaa waa hunda qabaa. Tan ammoo ammaaf hin qabanii jechuudha. Maybe borhorochuun isaanii ni mala. Eega beektee munaafiqummaan tun isaan seente Rabbiin beekumsa irraa fuudha jechuudha. Bal'aa beekumsi kunu namni biraa rakkina hin qabu. Namni biraa waa barachuu ni danda'a. Yoo siifi Rabbi jidduu kontiraadni jiraate siifi Rabbi jidduu yoo beektee kontiraadni jiraate kun hin dalagu yoo kun hin daleen. Ammoo nama Rabbitti hin amanin kanaan hin deemanii kanaan deemanii kun ni dalagaaf. Walii galla siifinni iskuula seentanii jechuudha. Rabbitti amanu Rabbitti hin amanne mana barnootaa waliin seentanii habeetee Rabbitti hin amanne kuni waan barate san bakka fagoodhaan dhaquu danda'a yoo beektee tattaafate. Ati immoo yoo beektee tuni because waliigaltee keessa ni bara. Waliigalteen si malee waan biraan gabbaruun tun already waan beektee siifi Rabbi jidduu jirtuuf yoo ati wooma barattu kanaawu kanaanin karaa dheeraa deemettee Rabbi keessaa dhiifte karaa san duuba Rabbi si hanqisaa jechuudha. So milkiin ta'e maal keessa jirti yookaan milkiin ta'e kontraata Rabbi san tiisuu keessa jirti. Yoo qabeenya qabaattees beektee Rabbi keetti galatoonfattee ta'e inni ji'in yoo daleeyde barhaa keessa siiqaa. Yoo niin qabattee of tuulte hoo kaan rakkina qabu beekan Rabbitti namanii san maalleen isaa rakkina qabu beekumsi isaa rakkina qabu kana beekuu qabdanii jechuudha. Yoo numa dalagateen ni najjaa. Ammoo ta'akhiraa waan biraati. Ati ammoo waliigaltee kee gubbatti beekumsinis aangoonis qabeenyinis wannummaan hundinuu teetii jechuu qabdan. Siinaa kana jettee waan inni fadhu saniin karoora inni si lafa kaa'e saniin gaggeessuu qabda. Yoo san hin goone hoo deebi'ee sirraa fudhata. Deebi'ee sirraa fudhata. Amma biyyi Arabaa saayinsiin arra nu himu kana hundaa kaleessa isaantu lafa kaa'e. Gaafa isaan beektee waan arra gama baaba biraati kanaas baaba biraa ibsatti hin baru gabaabinaan Rabbi duuba akkamitti isaan kana doofaa godhee goyanne laala Arabni beektee boqonnaa sadii keessa dabre. Boqonnaan duraa Arabni jaahila. Islaamummaa dura jaahila ture. Wallaalaa ture dukkana keessa turan. Baahima amma barbaric savage hajannu san keessa turan. Duba gaa isaan tuffachuuf bar seenaa isaanii tokkasii jechuudha. Gaafa jaahiliyyaa sanii Roomaan dhufteeti Araba kana beektee kagaaloo jidee mulaaltee hoggusan jettee boo kun diliidha jettee kana gabroonfachuun diliidha yaan maal jennaan bari nu gaaluma ol garagalee miila lamaan deemu isaaf gaala jidduu maaltu garaagaraa jiraam kun awaama kana yeroo ofirraatti hin gubu jettee Roomaan waraana fiddee dhiiftee hin gabroonfadhu jettee irraa galte. Parshaan dhufe san booda. Parshaan dhuftee laaltee dhageessee jira. Bar Roomaanis bikkataan dhufee deebi'e jennaan Roomaan maaliif deebi'e jennaan uummata beektee jaahila akkanaa kana gabroonfachuun diliidha jettee jennaan aboo dhugaa isaati Roomaan jetteeti Parshaanis irraa deebite jechuudha. Bar namni isaan gabroonfatan jiru seenaa isaanii keessatti. Seenaa Arabaa keessatti lafa guddoo isaanii tana keessatti humni addunyaa tokkollee kan dhufee isaanitti haajamee jiru. Walii gallaayu bar intala isaa awwaalaa jechuudha. Fuudhee awwaalee waan jaahiliyyaadhaa sheekotirraa gaafachuu dandeessanii jechuudha. Duuba gaa Arabaa namaatu gurratti godhee goonne islaamummaa fudhatan saniitu magaa transformation uume.
Arabni khaleessa jaahila ture san warra isa tuffate san lamaanuu isaaniitu cabse duuba. Barlaal islaamummaan dhufuu fi amata 10 Makkaa keessa turte amata 13 amata 10 Madiinaa keessa turanii zamana Abubakar already beeytee lola lama gurguddaa Raashiyaa irraa yoo beeytee Iraan jechuu gaafsan. Amerikaa fi Raashiyaa uggutta akkatti lolan rabbanan jechuu. Wanni jalqabeeti eenyu Sayyidina Abubakar jalqabee radiyallahu anhu Umar fixe jechuu. Arabni jaahilaa san biyya teknooloojiidhaan loltu. Lolli amma gaafa san Iraan qabdu fagoo birgeedii beeytee waraanni isaanii in millions qaban. Ka fardaa, ka arbaa, ka maarree sanuu gadiibeenitu transformii godhan. Iraan irratti beeytee islaamummaa qabdu suni qabiisa san booda jechuudha. So wanni lammaffaa boqonnaan lammaffaa Arabaa jaahilummaa keessaa islaamummaan isaan baafte. Qabeenya addunyaa hundattu Rabbiin durummaa sitti fide. Bar yoo hiyyummaadhaa gaafa baatii sadii mana rasuulaa keenyaa keessatti alayhi salaatu wassalaami ibiddiin qabannee jira jechuudha. Homa timira habbaa tokkoo fi bishaan qofa dhugan. Hiyyummaa kana biyya teenya jira jechuudha. Moo Afrikaa keessa hiyyummaa kana jirti. Mana keessan takka baatii sadii ibiddiin qabannee isin jaanni amantaa. Ayyoon tee nyaata goone hiyyummaa akkasiisan keessa turanii jechuudha. Ammoo gaa islaamummaa fudhannaan jaahilummaa keessaa bahanii durummaa sammuudhaa harkatanii beeytee durummaa duniyaatis harkatanii Afrikaa tana beeytee egaa isin seenan ilaa waniidhaatiin bahanii jechuudha ilaa Morokkoodhaatiin. Awurooppaa tana amata 900 bulchan Ispeen. Paaris xiqqishoo malee nafneef. Gaa biyyoota Awurooppaa kana meeqa qabatan? Ilaa Raashiyaa qabatanii impaayarri guddichi addunyaa kana gubbarratti ka isaanii ture jechuudha. Hoggaa gaa addunyaarra bal'atanii duniyaan itti dhufte akka reefu isin jeesan gaa kontiraata rabbii isan cabsan. Qabeenyaan dhaadachuu jalqaban. Aangoodhaan dhaadachuu jalqaban. Inumaatuu nawwa kana gabra godhanii gurguruu jalqaban. Suudaan keessatti, Mooritaaniyaa keessatti biyya teenyaas ammoo ilma namaatti kabajaa qabanii jechuudha. Ilma namaatti kabajaa qaban. Qeeroof qarree 700 mana hidhaa keessatti feestaala beeytee amma majettanii miikaa zubaalaa san uffachiisan jechuudha. Bartuun hundi kontiraata rabbii san cabsu. Rabbiin qabeenya sii kenneetis ilaala. Hoggaa akkas taate dhugaa rabbiin hoggaa akkasitti firinxiltee baate. Gaa warra qabeenya keessan sirraa nyaatu si fida. So gaa Arabni jaahiliyya deebi'ama. Gaafa mirga namaa tiiksu san gaafa beeytee kontiraata rabbii san tiise addunyaa tana mashriqii fi magriba isiisanii bulchanii jechuudha. Eega immoo of tuuluu fi munaafiqummaa fi beeytee hawaa fi shahwaa jala deemuu jalqaban Rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal isaan godhe ni xiqqeesse. Dawlaa 23 kophaa isii baraarra Iraan garafaa jirti. Bartuun hundi beekadhu ulee rabbiiti jechuudha. Kan akkasiinuu dhawaa tana gubbaratti ammas dhawaan maallaqa irratti hidhamteef jechuudha. Tiraampiis beeziitii 27 ta gubatteef misaayilaa irree fudhee amma gaa 3.4 trillion kan misaayila qofaa xayyaara gubate waraana isaa ka du'e ka madaa'e waan achi baase kana hundaa'u ganaa waan ni isaan amata 50 kuufatan akkuma qaaruun dachiin liqimsite sanitti qabeenya isaanii guututti Rabbiin beeytee eenyu dhaalchise Trump dhaalchise USA dhaalchisedha. Gaa tana keessaa bahuu hin danda'an isaan. Maaliif tanaas isan ibsu jira wannummaa Rabbiin gaa wannummaan akkana tahaniifu maalii yoggaa inni beeytee isaan kun jaahiliyyaa isaanii taganamaa sanitti deebi'anii jiran.
بيتي لخو مفدور خانين جبر ملي أمو المنما لاتف أزا نتنياهو في ترامب جبرا جرالي هو قا شركي لا يجو شركي صدركا هنتي قافاتي بيتي جريين يخيخانا قوتو قافا بيتي المنا مرة خايتي إسان نجراجس إسان نبوباس إسان نقلت إسان ترورونا راتيسا قافتي أديرو شركي انتنو ما يجو يوان برا قدو كسيسا نبربادنا I think سانا هنبتي الدولان براخوتي دي هو قدو سقافة بكرة تتقوتا بكتوى قرن سريسا يسموه فتشيف نسنو فلشا جمع مبارك Gerania. This force serves as a secret military wildcard, capable of instantly altering the course of the global crisis. قدو ردر بوتيسي إيرانيس درانوتيغا فالميسي جبيسو تيسي سو لولي تربان كنا لولا مرتيسا يتشل لالو جر نمي خميسا جمعة أرى إلى بيتي جمعة رفتي نمي أولانتو ما جمعة رفتو مراتي سو لولا خنا بيتي لولي خلشيب إسان تايتشوش غا سغنتاتي نيا إساني يو تاتي نوبريسا يون تانيسو وچيسا بكرة تتغوتا بكتو غرلين سريسا أغا قبي تنفكاتو لا غرفتي نغاوا كايسو ترى تانك ها أي برو يادا خنا تشودن ديساني دا برو بالبلتاني تنتلا خيسانو دغيسي سودن ديسان غافين غدون جرتو لولي طبرتي دياتي جرا عراف تربان دفو خيستي غامي دبين خراب ديمتي خنجو برو بالبلتاني يادا خيسان خنا تشودن ديسان أيه نغار نترى